السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني أردفتوني چاينا لويب تبجل ترقم دونون تكيسنو بغا جراتني بغا ساخنا ايدني اسنين جيچا ما نجلا بدي يچون كيسنين اولو وني سنجلا بدي فحالما أدى في سنجلا بدي حدوان مجو ديتني سنجلا بدي يچورا كوبا قبدنسي اسندرا حالا غرتيتني ركو أدى كانوا مودته أغرتي واي إما سميرة في عبد العزيز سن أكم هردفات الرولمان هردفات الرسالتي حال مثلا أصوتي كوجلا حفني مال ويا خجل وأغرتي تين جمع ما قدوس تي جمع نموت براوت اللي تي سلافو نمنا أغرتي تين بكجالة تتك وما في تنس يو قوتني وفي التنس أغرتي إني بكسواني ننكرني في جيتشا mee itti dhiisaati ufiinuu gaafa quufe dhufaa ka jedhaniin yoo haala adda addaatiin nu gorsanii jennaan nullee jalaafne maaliifii dhogguu hin dandeettu yoo dhoggitellee agartee inni agartee waan abbaan jaalate rajiijin dalluu akka jedhansanii booda miidhamuuf ammalaa isii jecha immoo rakkoon biraa keessa seenuu mala ka jedhan namoonni iddoo iddoolee nu gorsinaan nufirraa jalaafne jechuudha waan sanii kanaaf ammas ammoo akka haarawatti wanti suni arras ammoo hin cinne fakkaatti nuti akka gama keennan agarteetiin wanni agartee Abdulaziz fi Samiraa sun addaan citte bubbulte ka arra eegageetti agartee wanni ajandaa taatiin akka haarawatti hin dhufti jennee hin yaanne jechuudha amma immoo akka haarawaatitti ajandaa haarawaan dhufee jira jettiin jechuudha Samiraan daawwattoota isiitiin injifannoo gonfadheetiin dhufee jira. Injifannoo cululuqaa gonfadheetiin dhufee jira jetti Samiraan. Injifannoon isiin gonfattee dhufte suni walumaan agarrasi walumaan dhageenyasi. Injifannoon ammoo gaafii natti ta'e injifannoon isiin gonfattee dhufte kuni sila Samiraan lula kam deemteetiin lola deemteetiin dhufte moo sila lola amma Ruusiyaa fi Ukiraaniyaa kana keessa agartee Ukiraaniyaa taatee Ruusiyaa moo'attee moo Ruusiyaa taatee Ukiraaniyaa moo'attee naan galle. إسرائيلي تاتي فلسطين دويتمو إيران تاتي غرا إسرائيل كنا ساروكو دربتمو مي مالي إن وان نسيم موتي غلطي سن أنا في اللي انغلي إسنيس غافي تو ملاي چورا موسيلا لولا أما إدو كنا إثيوبيا في مصر يدو ديما جراني أغرتي مصرين غما سومالي سينتي إثيوبيا نغر غما إثيوبيا تيني أكا غرتي تيني ديني مصري وكامو ديني برو دريت أيارة سومالي سيني تينين gama kanaan agartee akkanan haane yookaan ammoo akkana waraanne jetteetiin Itoophiyaa dirree Sumaalee afur moo'anii olillee akka waan qabattee to'atte sana agartee hinjifannoo kanarra geennedha malee mo'annee galle hin jenne kaas jirrillee gammaa kanatti fakkaate kanaaf aadde Samiiraan maal mo'atteetiin hin galte maal argattee galte maal ammoo naa gammada jettee gammachuu hedduu ibsachaa jirti jechuudha mee naa gammada waan akkanaa gonfadhee galee hamilee akkanaatiin قال كجت أسرع ببسايرتي وان إسين قنفتي قلت سنو مالي والمان نجينا يجوا بربادتي. عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا دعوتوتا كيا كل سرع باقي بدي جرا الرمو حال متجفده هنجفنو وهندا قنفتين دبي نمني تقو أكن مانكاي كل سرع هم بدو يمكن حالته متجاي في وان يعدي في وان تصفته بدي مسان تصفته hinjifannoo gonfatee qilleensa irraa tura jechuudha. Warroonni eessatti baddee maaliif badde jettanii na iyyafattanillee guutummaan keessanuu ilmaan Oromoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Baga nagaan na eeganii qilleensa. Kunoo akkana jedha. Akkana jetti kaabiroo Samiiraan. Injifannoon ani fiyyuu gara biraatti yaadee fiyyuu saaruka agarteetiin hin gara garaatti darbatamu kana agartee saaruka kana leenjiftuu saaruka kana yookaan ammoo waa darbattee biyya takka dhoowwitee موتة قلت لك فكرت مالي يعني بفكرت تيجاني توري إيجا كبيا كنا بفكرت هي قلت تني سلب على كونس ركون كابو كاي روما حاسوب نانا تفكرت إني مالي عبد العزيز أني جالت إيتي متي ككلي سفرت ليه عبد العزيز جالت ليه وسنتين سبب كلي سأباني سافارسي نيال أباسي في سبب قلت أبا إسات إنقدو ولتك أبا gadoo waan isaan qabu jecha bifa saniif gadoo san bahuudhaaf Abdulaziz fudhe malee an Abdulazizin agarteetiin ijaarsa godhachuu fi miti ka jettu asirraa
haasaa turte maali fi kaleessa maal jechaa turte jechuudha. Abdulaziz maali? Abdulaziz maal inni Faaris maali? Jaarsi kaleessa jaarsa kiyya jechaa turte. Jaarsa kiyya na jalaa baasan jechaa turte. Jaarsa isii sanillee agarteetiin akkaataa inni balleen bahe agartee kaleessa waliin haasaa turre waan isin gochaa turrellee kalee waliin haasaa turre. Abdulaziz innis ammoo bifa isin ittiin baaftellee hunda walumaan quba qabna jechuudha. Akkaataa itti baafte akka isin jetteeni baafte akka asirratti ammoo gaafa isa fuutee harkaan gaatte akka isin asirraa bubbisaa isin turte. Abdulazizeen kaleessa har'a malee kalee een kalee meerkurii ture kalee daayimandii ture kaleessa agartee ilma qacalee agarteetiin jaarsa godha jetteetiin magaalaa keessaa baatee baadiyyaattiin ittiin galaa turte kaleessa nama agarteetiin nama keessaa baateetiin agartee bosona ittiin galaa turte sun jechuudha. Kalee Abdulaziz san ta'e har'a hoo maal ta'in laata walumaan agarra jechuudha. Walumaan laalla. Abdulaziz wanni kaleessa akkasitti isa jabeessaa ture wanni agartee fuudhee bosona ittiin galaa ture wanni kaleessa isa faarsaa fi turee fi kaleessa waan abbaan isaa meeshaa na jalaa fudhatee fi meeshaa san ammoo ani har'a sababa Abdulaziziin meeshaa kiyya san osoo inni sharafamin osoo waata kanarraan ta'in meeshaan sun harka kiyya seenee jira jetti Samiiraan jechuudha. Abdulaziz kaleessa meerkurii ture. Abdulaziz kaleessa nama jajamu ture. Abdulaziz kaleessa nama gaarii ture. Sababni ammoo warra qabadheef sababa meeshaa saniif Samiiraan. Innis maali? Meeshaa san akkamitti argatte Samiiraan? Akkamitti meeshaa kaleessa jalaa bade bifa kamiin argatte? Sila Abdulaziz kana mana xalabaa gooteetiin maallaqa narraa xalabatteetiin maallaqa miliyoona haganaati yoo fiddeen alatti isa gasiin dhiisu jetteeti bosonaan seentee maallaqa san isiidhaa kennee akkasitti qabeenyi isii sun isiidhaa deebi'emu maali? Kunis naa ifan taane jechuudha. Mee bifa kamitti akka isiin ittiin argatte kunis deebii qaba natti fakkaate gama kiyyaan. Itti aansuudhaan ammas waan jettu meeshaa kiyya san osoo narraan sharafin akkuma isin jedhe san osoo waata kanarraan tuqamin argadhee harka kiyya gahe. Egaa harka kiyya gahe booda ammoo Abdulazizin ofirraa ari'e deemorra keessanitti gali jedheeni. Kaleessallee waan ani qabadheef Abdulazizin sababa meeshaa qabeenya kiyyaatiif waan ta'e malee jaalala Abdulaziz ani hin qabu. Walumaa galatti akka qabdootitti qabadhe malee ani Abdulazizin akka qabdootti qabadhe malee ani jaarsummaaf itti hajameetii miti jette. Hayyee bareeda faaruun kaleessaa sun maal ta'e? Dheessi sunoo maal ta'e? Abdulaziz ammoo har'a eega fudhatteetiin hin deemte yookaan baatii 3 yookaan baatii 4 kana keessatti hagaas keessa jiru kana waliin mana tokko galaa turan. Jaarsa ta'ee wajjin galemu. Sila haarisa mana isii ta'eetimu. Haarisa ulaa isii nama eegu ta'eetimu. Dalayduu isii ta'eetiniin Abdulaziz mana tokko isii wajjin gale sunis gaafiidha. Kuni deebii isimarraa eegganna jechuudha. Gaafa agartee chaayinaa lafirratti deebitee akkuma kalee galgala haasoytu san haasoytu eessa ture? Inni kun eessa ture? Naa bira ture eege jettee jaarsa ta'ee wajjin siree takkarra wajjin jiraachaa ture ammoo sila haarisa ulaa isii eegaa ture moo dalayduu isii shaqaalaa agartee sawwaaqa yookaan agartee konkolaataa isiidhaan oofu san ta'ee jiraachaa ture. Abdulaziz ka jedhu anaaf gaafiidha jechuudha. Kanaaf akka waliigalatti akira irratti haasawa hedduu waan haasawiiteef haasawa isii kana keessa waa cofanneetiin takka isinii lafa kenna jechuu barbaadeeti. Erga meeshaa fudheen boodatti Abdulaziz ofirraa galchee akkuma isin jettu sanii kanaa miti. Wanni Abdulazizin kalee fudhatteefillee kanaa miti. Wanni agarteetiin Abdulazizin galchiteefillee kanaa miti. Akka ani beekutti jechuudha. Akka nama tokko itti yaadee beekutti saniifi miti. Abdulazizin kakalee fudhatteefillee kanaafi miti. Jaarsummaa fudhattee jaarsummaa waliin galaa ture. Kaleessa lubbuutiyya irratti nama gataa irratti nama ajjeesa jechaa dhaadachaa turte. Kaleessallee sababa Abdulaziz jecha fudhattee bosonatti hin galaa turte. Abdulaziz kaleessa meerkurii kiyya daayimandii kiyya nama akkaan jaaladhu nama lubbuu tana dhabuuf isarratti nama ajjeesa lubbuu namaa baasa jettee nama dhaadachaa turte. Arras borus akkasumatti beeka jechuu barbaadeeti. Gama biraatiin waa hedduu tuttuutee bira goote. Gama maanguddooti.
Maanguddoon yeroo san keessatti maanguddummaa dhugaadha. Namni tokko agartee hogguu wal dhabe namni maanguddummaa nama hedduu dhaabbachuun huma jiraati. Aadaa Oromoo keessa jirti jechuudha. Kanaaf maanguddoo sanis safuu ilma namaa cabsiteetiin hin jirti. Safuu ilma namaa namni lamaan hin jenne, namni tarii maanguddoodhaan waliin lamaan hin jenne, namni yoo wal lole qofa namni waliin waa jedhu iyyuu sanuu safuudha jedhee maanguddoon jidduu namaa dhaabatee nama araarsa. Maanguddoon magaalaa kanaa jette. Maanguddoon keessattuu maanguddummaa san nu ilaalte suni maanguddoo shiraati, maanguddoo hattuudha, maanguddoo agartee akka waraabessaatti yuuftu. Maanguddoon akka waraabessatti yuuftu. Maanguddoo takkaa yuuftu illee dhageenne takkaa agartee akka waraabessatti illee nama reebdus hin agarre jechuudha. Maanguddoo shiraan nama araarsitus hin agarre. Maanguddoon tokko badii qabaate badii isaa itti himtee kaa agarteetiin itti balleessan dhugaa murtee fi akkasitti jidduu namaa dhaabbattee nama araarsiti malee maanguddoo akka isin jettu sanii miti. Nama akka san afaan nan jedhu jechuu barbaadeeti. Gama biraatiin kanaaf safuu san maanguddoo cabse osoo hin ta'in safuu san akka isin cabsiteetti. Safuu si cabse malee maanguddoon hin cabsine safuu eeggattee sosso'uun ilma namaa irra jirti jechuu barbaade ta'e. Intalli namaa takka intala safuu eeggattu intala garteetiin bultiis taatu bultii akkaataan itti jaalattu nama ilma namaa ta'e hunda isaa ofitti hammattee jaalalaan nama horatu malee nama akkanumaan badheedha nama qaqqabataa nama kaan abaaraa nama kaan arrabsaa deemu natti fakkaanne. Kanaaf osoo haasawa kee haasoytu kana irratti chaayinaala kee yookaan immoo as baatee irraa haasoytu kanaa fi irraa haasoytu kana osoo nama qusachaa deemte irra bareeda jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan wanni daawwattoota keetillee kana jecha agartee isaanillee nama haga tokko waa beeku. Nama agartee safuu eeggatus nama beeku. Safuu jechuun waan safaaxatii miti waan agartee laaftuu miti. Kanaaf osoo nama suuta deemu qoreen suuta nama waraanti jechuu barbaadeeti. Maali jennaan an akka kiyyatti ammoo akka nama tokkootitti akka agartee abbaa chaayinaal weebtuubitti yookaan immoo akka Mahammad Kaarrutti namni safuu san cabse maanguddoo osoo hin ta'in namni safuu cabse si mee ofitti deebi'uuf gaafadhu mee ofitti deebi'itti uf laale. Tokkoffaa yoo hin beeyne taate sitti himna dhagee obboleetti. Yoo hin beeyne taate sitti himna. Kaleessa Faarisiin hogguu fudhattu ilma daa'ima maallaqaan bittee mana xalabaatti hogguu fudhattu san fudhattee dhimma kee irraa baatee jennaan eeguma atummaan dhimma kee irraa baatee boodatti mucaa kan agartee miidhaa adda addaa irra geessite jennati si jalaa fudhanne jechuun nuti anaaf fudhate kaleessin dhoysine sitti himee jira akka fudhadhees sitti himee jira dhoysaa takka malee maallaqni kee ka fuudhame tokkollee hin jiru. Nama keenya fudhanne namni keenya har'as borus nu bira jira kaleellee si himne warroota daawwatoota keetillee si himne yoo kasiin galle taate gurra si coloq takko jedhe achitti kunuu ilma namaa agarteetiin karaa deemu dalagachuuf deemu mana akkasiitti fuutee haala san irratti dalaguun safuudha. Safuu tokkoffaa dhageeffadhu. Maallaqa na jalaa fuudhanii jette maallaqni isi jalaa fuudhan sun eessa jira? Hin jiru. Maallaqni isi jalaa fuudhan takka hin jiru. Akkanuma homa qabattu wallaaltee yoo maal ta'e wayya yoo akkam jedhe wayya jecharraa waan kana dalayde malee kaleessallee sitti himne har'allee simatti himne maallaqni isi jalaa fuudhe tokkollee hin jiru. Mucaa daa'ima kaleessa kun na jalaa silaa kute kun kutu kaan kun dhufu kaan isani inni kunnaan kana fuuteetiniin manatti hin galatte san ilma daa'ima agarteettiin hin barumsa malee waan biraan bahin fuutee manatti hin galachuun sunu safuudha. Namni agartee hiriyyaa ofii wajjin deema malee hiriyyaa ofii malee deemee agartee bakka biraa seenu bakka arge seenu sunu safuudha. Yoo kan beekne taate kunuu safuudha jechuudha. Tarii immoo mucaasa fuute kalee hin barsiisa ana akkana sii godha anatti mintirshiyoo sii godha jetteeti mucaa fuutee awwaaltee maa barumsatti hin deebisin. Ilma agarteetiin hin har'a yuunivarsiitii baratu barumsarraa kutte jechuudha. Akka inni hin baranne goote. Akka inni hin baranne bosonatti hin galte magaalaa keessaa baateen bosona keessa agarteetiin manni barumsaa hin jiru bosonatti hin galte yuunivarsiitii agarteetiin hin agartee biyyattii barachuu osoo hin ta'in yuunivarsiitii kee akka inni baratu goote jechuudha. Mucaa kanaafuu kollejjii ati barsiisaa jirtu san hin xumuraa fi hin xumuruu ka'amam amma waliin agarru kana jechuudha haasawa keetirratti. Gama biraatiin afraffaa ani qabeenya kiyyaaf malee Abdulaziz hin jaalanne kaleessa agartee wanni ofitti qabeef qabeenya kiyya sanii fi akkaataa qabeenya kiyya san itti argadhuufin barbaade malee ani Abdulaziz hin barbaanne jette. Amma immoo qabeenya kiyya san argannaaniin
Abdulazizin ufirraa galchee ari'e. Abdulazizin ufirraa ari'e. Deem gara warra keessanii gali jedheeni. Qabeenya keessan akkamitti argatte oguu jedhu wanni isin asirratti jirtu jaallawwan. Furtuu qaba Abdulaziz, furtuu qaba, furtuu isaa saniin bakka agartee mana isaanii san dhaynee ulaa bannee qabeenya kiyya san manaa sanii baafnee argadhee mana kiyya san mana isaa san mana abbaa Abdulaziz yookaan immoo Muhammad Kaarutii baafnee eega harkaan gaadheen boodatti eega qabeenya kiyya naa gale baafadhu jedheeni ofirraa galche. Maaliif gama biraatiin jaalala isaa waan hin qabneef jecha mucaa ofirraa ari'e kaleessallee waan qabeenya ofitti fideef jecha hin fedhu jedhee ofirraa ari'ee jetti. Qabeenya kana sila mana kana manni kun agarteetiin makaasina wayii hin taane nama agartee kaleessa mana namaa dhufee mana namaatii fudhate namni akkanumatti taa'ee guyyuu xarafa magaalaatii miti manni kiyya walakkaa magaalaa keessa jira. Magaalaa walakkaa jechaan dhura magaalaa keessa jira. Bakka agartee naannoo kaameraan jiru jira. Naannoo agarteetiin mootummaan jirtu jira. Malee mana akkanumatti usanii seenanii furtuu itti kaa'anii dhaqanii meeshaa abbaa fedhaniitti qalaasa tokko mana keessaa baasanii miti manni kiyya jechuudha. Tokkoffaa hulaa alaa guddoo qaba. Waggoo seente hulaa biraa qaba. Sadaffaan hulaa shuggaa qaba. Afraffaan hulaa keessaa qaba. Furtuu 4 keessa dabriteetiin meeshaa argadhee jette. Meeshaan isiin argatte maaliif sababni kun waan meeshaan hin jirreef waan akkanaa godhe jechuu barbaaddi Samiiraan jechuu barbaadeeti. Kanaaf inni kanaa miti. Wanni isin naa beekuu qabdan kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa fi hordoftoonni Samiira Show wanni dhugaa rabbi yoo kabalitti nu taate Abdulaziz wanni isin fudhatteef illee warra agarteetiin kaleessa Faarisiin fudhatteef illee waa kanaa miti dhaamsa isinii qaba. Keessattuu warroonni ilmaan dirra ijoollee tiyyaa agartee ilma kiyyaa kana qabdan amma faraqaan isin geettee jirti naf fakkaate. Faraqaan teessani. Samiiraan mucaa fudhattee jirti. Mucaa ka fudhatte kaleessallee fudhattee agartee zaa'uma kana yeroo kana jechuudha. Baatii haganaaf bira tursiiftee baafachiiftee ammas kiyya kanallee fudhattee baatii haganaa tursiiftee baafachiifte. Ammas ammallee dhuftee rakkinni kaleessa waan ani lallabuuf sun wanni kalee ani iyyuuf sun dhuftee ulaa keessan dhadha'ufteetti. Kunoo ammas eegaltee jirti jechuudha. Sunis kutee kiyyas baafachiise jechaa jirtii gara kuteen agarree mucaan gara kaan hin nutti asin dhufne hagammaa mucaan nu bira ga'elleen agarree Samiira sin agarree nusi Abdulaziz sin agarre jechuu barbaadeeti. Kanaaf faraqaan ammoo teessanii mana eenyu akka ta'e hin beeynu ilma eenyu akka ta'e hin beeynu. Kanaaf meerkuriin kaleessa dhaadatanii illee amma dhumee jira. Daayimandii illee dhumee jira jechuu shaffaaxamee dhumee jira. Amma kun kama qulla dhaabataa jira. Kanaaf mee waa takka isiniif dalagaan Samiiraa jechuudha. Dalagaan amma isin dalagaa jirtu filmaan irratti dalagaa jirtu kuni mee namni tokko daa'iman beeytanii namni daa'ima wallaalee jira natti fakkaatu Oromoo ta'e. Daa'ima tokko of bira kaa'e quba kaa'e ilaale. Quba sanii mee yeroo tokko muuxadhu. Yeroo muuxattutti wanni ati muuxatte sun daa'ima. Wanni midhaan isaa sun daa'ima sittidha. Lammatallee osoo quba keessan daa'ima keessatti hin deebisin lammatallee muuxadhume. Daa'ima jalqaba mi'aa sitti mi'aaye san quba kee kanarraan agartu. Hedduu jechuudha. Yoo xiqqoo si mi'aaye malee gororri wayii quba kee kanarratti hafee yoo sitti mi'aaye alatti wanni biraan jiru. Sadaffaa qumosanitti deebi mee muuxadhu qumosan. Mi'aan daa'imaa sun guutuun takkittiin hin jiru. Muuxattee waan garatti kuchifte jecha quba kee qofa jechuudha. Qubni ati yeroo sadaffaa kana muuxatteef ka isa maddii jiru muuxattellee tokkuma garaagarummaan qabu jechuudha. Waan kana waan taateef ijoolleen kaleessa daa'ima turte. Daa'ima san irraa muuxattee dhumattee jennaan daa'imni sun dhumatee jennaaniin ijoolleen dirreetti haftee wanni takka keessatti nafne jechuudha. Makaazinni isaanii keessatti kaazinaa isaanii duwwaa waan ta'eef jecha amma immoo ka kaazinaa guutuu barbaadachuu waan barbaadduuf jechuudha. Kanaaf amma yoona irratti xiyyeeffattee jirti. Uf dhaqqaba. Badagoo waa uf dhaqqabe. Namni ilma akka dirra kiyyaa kana qabdu uf dhaqqabe. Yoona qaata shabakaa sii darbamee jira. Shabakaa sii darbame dalagarra ooluuf deemaa daddafii uf dhaqqabii jechuu barbaadati. Jechuu barbaadeeti ani gama kiyyaanii waan dhufus walumaan agarra jechuudha. Mana eenyu akka ta'e ilma eenyu akka ta'e walumaan agarra jechuu barbaadeeti. Waan agartee akka haarawaatti ka dhufu walumaan eeyinaa waan haaruun yoo hedduutan ammoo cabsaa kaas dhufu taate
nullee gama kennani gurra isin buufna jechuu barbaadeeti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya haga gaafsaniititti walitti chaayinaala biraatiin agartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naa jiraadha horaa bulaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.